Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jechaa guyyaa har'aa kana barnoota kana keessatti kan waliin ilaallu hafuurri ani xilaa jireenya gaa'ilaa yookiin dhirsaaf neetii gidduutti akkamittiin akka inni dhiibbaa gaggeessu isarras darbee dubartootatti halkan abjuudhaan dhiira fakkaatee kan itti dhufu dhiira kan isaan jibbisiisu qaama isaanii keessaatii dhangala'aan akka dhangala'u kan taasisuu fi jireenya gaa'ilaa dursaa fi booda rakkoo guddaa kan uumu hafuura seexanaa inni xilaa kanadha jechuudha. Hafuurri seexanaa gosa inni xilaa kun dhiirarra akka dubartiitti, dubartiirra immoo akka dhiiraatti kan irra qubatuu fi jireenya isaaniirratti dhiibbaa kan gaggeessudha. Fakkeenyaaf dubartiin tokko gaafa ishiin raftee jirtu akka waan abbaan manaa ishii wajjin ciisaa jirtu itti of fakkeessee abjuudhaan itti mul'ata jechuudha. Akkasumas dhiiratti akka waan haadha manaa isaa cinaa ciisaa jiruutti itti fakkeessuudhaan abjuudhaan kan isatti mul'atu, kan isatti of agarsiisu, isarras darbee gochaa walitti dhufeenya saalqunnamtii akka waan gaggeessaa jiranitti kan itti agarsiisuu fi qaama isaanii keessaa dhangala'aan erga gannam'e booda biraatii fagaachuudhaan gaafa hirribaaf abjuu sana keessaa dammaqan qaama isaanii irratti dhangala'oo arguudhaan akka isaan rifatan kan taasisu hafuura hamaadha jechuudha. Keessumattuu dubartoota irratti dhiira dhaabbiin isaa bareedaa ta'e fakkaatee abjuudhaan kan itti mul'atu yommuu ta'u, namni isaan abjuudhaan argan sun qaaman kan hin beekne yookiin kan beekanis ta'u yeroo sanitti akka waan nama sana faana saalqunnamtii raawwatanitti itti fakkeessee itti agarsiisuudhaan nama kana wajjin gochaa badaa hafuurri kun kan raawwatudha jechuudha. Namoonni kun bakka rafanitti qaama wal hormaataa isaanii keessaa dhangala'aan akka amma jenne akka gadi namu kan taasisudha. Dabalataan hafuurri badii kun namoota isaan qabate kanatti karaa deemaa guyyaa ergatii argan abjuun itti mul'isuudhaan ishee waliin hanga walqunnamatti waan itti mul'isuuf akka isaan gochaa walqunnamtii hamaa raawwachaa jiranitti dhagahama jechuudha. Namoonni baay'een haalli kun kan isaan mudatu yeroo ta'u, hafuurri seexanaa gosa inni xilaa kun namoonni gochaa kana akka baranii fedhii foonii abjuu keessa namatti dhufu kana argan wajjin akka raawwatanii fi akka isaan jaalatan gochaan abjuu keessa karaa hafuura hamaatiin isaanitti dhufu kun yeroo hunda akka isaanitti baruu fi araada akka isaanitti ta'u kan taasisuu fi miidhaa guddaa kan irratti gaggeessu. Namoonni baay'een gochaa kana akka isaan baran taasisa. Suuta erga haala kanaan jalqabe booda guutumaa guututti gaafa isaan to'atu yeroo hunda halkan abjuudhaan itti dhufee isaan wajjiniin ni bula. Akka waan nama aammatanii rafanitti ciqilee isaan irratti illee amma arguu danda'anitti isaan wajjin ciisa. Saalqunnamtii isaan wajjin akka raawwachaa jirutti itti mul'isa. Fedhii namni tokko raawwatu hunda akka waan guuttachaa jiranitti kan itti mul'isuu fi yoo wanti kun irraa dhaabbatellee suusii kanaan araada kanaan waan qabamaniif
sammuun isaanii akka dhiphatu irriiba boqonnaa akka dhaban isaan taasisuudhaan kan isaan dhiphisuu fi wanti halkan abjuudhaan dhiira fakkaatee isaanitti dhufu kun akka isaanitti dhufuuf yeroo hunda akka isaan bartee godhanii eeggatan yoo waan sana argatan akka waan boqonnaa argataniitti lakkaa'anii jiruu fi jireenya isaanii namarraa fagaatanii kophaa isaanii balbala cufatanii akka ta'aniif filannoo dhabanii akka isaan jiraatan hafuura isaan taasisudha. Namoonni gosa hafuuraa Haile Xilaa kanaatiin qabaman gama biraatiin fedhii wal qunnamtii raawwachuu miira isaanii keessaa balleessuu fi dhabamsiisuudhaan waan isaan rukutuuf waan isaan rakkisuuf waraana kana hunda waliin ta'uudhaan abbaan manaa fi haati manaa akka isaan waliin qunnamne taasisee waan gargar isaan qooduuf namoonni baay'een mana waliin qooddatu malee jireenya dhirsaaf niitummaa osoo waliin hin jiraatin addaan kan ba'an kan walii kan hedduu. Kana qofa miti. Dhirsaa fi niitiin akka waan waliin galuu hin dandeenye gochuudhaan akka isaan siree addaan baafatan yookiin akka dugda walitti garagalchan isaan taasisa. Yoo isaaf mijate immoo maatii sana ni diiga. Sababni isaas maaliif yoo jettan jarreen kun abjuun namoota qaaman hin beekne waliin kan wal qunnaman miti. Kan isaan waliin wal qunnaman fakkii nama sanaatiin malee hafuura gosa Haile Xilaa kana wajjinidha. Haadha manaa nama kanaa akka dhirsaatti waan ishee qabatuuf abbaan manaa ishees akka ishee bira hin geenye qaama saalaa isaa dadhabsiisee jalaa kuffisuun isa qaanessee akka inni ishee bira hin geenye haala kanaan kan dhorku waan ta'eef jiruu fi jireenyi gaa'ela isaanii rakkoodhaan kan guutame ta'a. Dabalataan foolii baay'ee ajaa'aa fi jibbisiisaa ta'e isheerraa maddisiisuudhaan akka inni ishee bira hin deemne, akka inni ishee bira hin geenye, akka inni ishee jibbu taasisa. Maal gochuuf? Jireenya gaa'elummaa isaanii sana diiguudhaaf. Yeroo kana dubartiin kun dubartii biraa waan qabateef na dhiisee, dugda natti garagalfatee, na jibbee, na tuffate jettee waan isheen yaadduuf lolli maatii kana keessatti ka'ee maatiin kun wal jeeqa. Sirriitti hubadhaa asirratti. Hafuurri Haile Xilaa kun haadha manaasaa sana guutumaa guututti to'atee gaafa jiru akka dhirsaatti dhirsammoo kan biraa akka hin qabnetti ofii isaati hafuurri Haile Xilaa kun ishee waliin jiraata. Ofiif ishee hoogganuu barbaada. Dhirsa ishee sana immoo hin barbaadu. Akka isaan walitti dhufeenya uuman hin barbaadu. Isarra immoo bulee akka amma jenne yeroo walitti dhufeenya uuman qaamni isaa akka jalaa dadhabu taasisee kuffisee fedhii waliif qaban sana akka isaan hin ibsanne taasisa. Kanaan booda isheen keessa isheetti maal jettee yaaddi? Waan ani yaade kana kan naaf hin guunne jireenyi gaa'elaa keenya keessatti maaltu dhalate jettee yaaddi? Dubartii biraa alaa qaba. Kanaaf na jibbe, kanaaf duddanatti garagalche jettee yaaddoo keessa galti. Innis immoo shakkii keessa gala. Hafuurri kun sammuu haadha warraa sana keessatti abbaan manaa kee dubartii biroo qabateera, si jibbeera, si tuffateera, amma si hiika, namni si hin jaalatuu fi kanneen kana fakkaatan
dubbiiwwan garaagaraa sammuu ishee keessatti bocuudhaan akka kanatti jiraachuu keeti manna of ajjeesi isa dhiisii deemi osoo inni sin dursiin isa dursii kan biraa qabadhu kan biroo yaaddadhu yaada jedhu sammuu ishee keessatti uumuun akka isheen abdii kutatu taasisaa jechuudha laala. Yeroo kana dubartiin kun guyyaa guyyaadhaan dhiphattee bu'aa oolti. Abbaan manaa dubartii kanaas gama isaatiin waan ishee waliin walitti dhufeenya uumuu dadhabeef fedhii foon isheedhaaf guutuu waan hin dandeenyeef tariitii fedhii ishii kana guuttachuudhaaf jettee na dhiistee qaama biraa barbaaddi jedhee qaama sadaffaatti ishee shakkuu jalqabaa jechuudha. Shakkiin kun immoo guddatee sadarkaa maatii diigurra gahaa jechuudha. Haala kanaatiin afurri ayina xilaa jiruu fi jireenya gaa'ilaa keessatti rakkoo guddaa ni uumte jechuudha. Haadha manaa irra teessee abbaa manaa qorti. Abbaa manaa irra teessee haadha manaa qoruu dandeessi. Miidhamni kun maatii baay'ee keessatti kan mudate maatiin wal jaalatu kan gargar ittiin bahedha. Daa'imman maatii kanarraati argaman sababa maatiin kun gargar bahuu isaaniitiin haadha ormaatiin ulfina kabajummaa isaanii dhabanii haadha ormaatiin kan dararamaa guddatan dandeettii osoo qabanuu dandeettii sanitti fayyadamuu dadhabanii karaatti kan hafan daandiitti ba'anii rakkoo beelatiin kan saaxilaman umuriitti barachuu danda'anitti kadhattummaatti kan galan maatiin isaanii bittinnaa'ee mana firaatti garuudhaan tiksee ta'anii kan jiraatan kan umuriin isaanii xiqqoo ta'e sadarkaa itti boqochuu danda'anitti jireenya isaanii foonii fooyyessuuf jecha waan nyaatamu waan dhugamu argachuuf jecha kufanii kan ka'an humna isaaniitii ol kan ta'e ba'aa kan baatanii jiraatan manni halakkaa'u. Maddi isaa garuu gochaa afuuraa ayina xilaa kanadha. Afuurri kun yeroo dhirsaaf niitii walitti buusu arraba dhirsaarra taa'uudhaan haadha manaa arrabsa. Arraba ishee irra taa'uudhaan immoo abbaa manaa ishee arrabsuun walitti naqa. Sirriitti haa hubannu. Maal godhee akkas gochuu danda'a? Maal godhee arraba isaarra arraba ishee irra taa'uu danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Afuurri seexanaa arraba boofaarra taa'ee abbaa keenya isa jalqabaa Addaamitti erga dubbatee booda gaafii gaafateef gaafa inni jalaa callisu Hewaan bira deeme. Arrabuma boofaatiin Hewaanin giiftii lafaa fi samii nagaa siif haa ta'u jedhee nagaa dhiyeesseef. Isaan booda egaa akka isheen baala sana kuttee nyaattu taasise. Kan inni ittiin gooyyomse, kan inni ittiin dubbate arraba boofaarra taa'uudhaan diinni Hewaanin dogoggorsiise. Arraba Hewaan irra taa'uudhaan immoo abbaa manaa ishee Addaamin dogoggorsiisee isa balasii akka isaan nyaatan jireenyi isaanii akka badu Eden Gannat keessaa akka bahan garbummaadhaan akka isaan jiraatan isaan taasiseera. Ammas egaa afurri kun arraba nama tokko irra taa'ee nama biroo ni miidhaa jechuudha. Haala kanaatiin afurri ayina xilaa jireenya gaa'ilaa keessatti dhiibbaa guddaa fiddi jechuudha. Inni biraan afurri seexanaa ayina xilaa kun qormaata wal qunnamtii yookiin walitti dhufeenyaa fi sagaagalummaa keessatti isheen fiddu immoo muraasa isaa waliin ilaalla. Afurri badii gosa ayina xilaa kun qaama saalaa namootaa akka malee saalaaf kakaasuudhaan namoonni uumamaan ala bifa ta'eetiin akka isaan deeman faallaa akka isaan jiraatan fedhii wal qunnamtii saalaatiin yookiin immoo miira wal qunnamtii saalaa ajjeesuun akka isaan wal qunnamtii hin goone gochuun dhirsaaf niitii addaan baasuu fi namoonni miirri saala isaanii jalaa kufu yookiin dadhabu akka isaan siqiqiidhaan jiraatan akka isaan aaran akka isaan jireenyaaf abdii kutatan gochuudhaan
jireenya gaa'ilaa miidhuun ammeenya hafuura hamaa kanaati. Jalqaba dubbanne irra tokkoffaa amma yaadame uumamaan olitti namoota keessatti fedhii uumuudhaan fedhii saalqunnamtiitiif akka araadaatti akka isaan qabaman taasisuudhaaf sagaagalummaadhaaf akka isaan saaxilaman keessa teessee ni kakaasti. Abbaa manaa immoo qaamni isaa akka dadhabu taasisuudhaan yeroo hunda galgalli gaafa ga'u fedhii haadha manaa isaa guutuu dadhabuudhaaf waan cinqamuuf siqiqiidhaan akka inni jiraatu taasisee gaa'illi isaanii akka diigamu taasisa. Qaama wal hormaataa dhiiraa dadhabsiisuun akka jirutti ta'e immoo akka isaan fedhii wal qunnamtii saalaa gonkuma hin qabaannes gochuudhaan hojiin hafuurri hamaan kun hojjetu sadarkaa olaanaa. Sirum biddeenaaf qofa akka isaan waliin jiraatan akka isaan walitti dhufeenya hin uumne daa'ima akka isaan hin horanne daangeessuudhaaf walitti dhufeenya abbaan manaa fi haati manaa sila uumuu qaban akka isaan hin uumne gochuudhaan jireenya isaanii danqaa jechuudha. Waa'ee kana haasa'uun gaarummaa nuti ta'ee osoo hin ta'in dirqama namni kamuu baratee waan kana jalaa bilisa bahuun barbaachisaa waan ta'eef barnoota kana irra deddeebiidhaan akkan dubbadhu kan na taasise kanaaf. Maaliif yoo jennu namni baay'een jireenya kanaan dararamaa jira, miidhamaa jira. Miidhama kana immoo saayinsiinis qoratee bira gahuu hin dandeenye. Eenyumtillee kana baruu hin danda'u. Rakkina kana mana yaalas namaa furuu hin danda'u. Kan furamuu ni danda'u barnoota kana barachuudhaan, kadhannaadhaan, tsoomiidhaan, sagadaan humna hafuura hamaa kana dadhabsiisuudhaaf ifachuudhaan fooniif dhiiga waaqayyootiin yoo danda'ame kara waaqayyootiin yoo hiikkate malee gocha hafuura hamaa kana namni hiikuu hin danda'u. Gama birootiin hafuurri seexanaa kun dhirsaa fi niitii keessaa nama tokko fedhii qunnamtii erga jalaa balleessee isa tokkotti immoo ni baay'isa. Yookiin isheetti baay'isee yookiin isatti hir'isa yookiin isatti baay'isee yookiin immoo isheetti hir'isa. Kan itti baay'ate sun nama sana wajjin fedhii sana gaggeessuu waan yaaduuf yeroo itti eeggatee dhabetti jalqaba akka jenne shakkii keessa gala. Kan biraa waan qabuuf yookiin waan qabduuf anaan kan na tuffate yookiin immoo kan na jibbe jettee waan yaadduuf isheenis faallaa sanaatiin nama biraa nama sadaffaa akka isheen barbaaddu sagaagalummaa keessa akka isheen galtu taasisa. Innis bifuma kanaan karaa kanaatiin jireenyi isaanii akka waaqayyo irraa addaan ba'u ni taasisa. Hafuurri kun tooftaa kana fayyadamee kan namoota miidhu faayidaa lamaafidha. Inni tokkoffaan cubbuu sagaagalummaadhaan isaanii dhuudhaaf. Sagaagalummaan cubbuu guddaadha. Mootummaa waaqayyoo akka hin galle nu dhoorka. Namni immoo mootummaa waaqayyoo hin galle taanaan eessa gala? Si'oolii gala waan ta'eef si'oolii galeera jechuun immoo kan daabiloos ta'eera waan ta'e jechuudha waan ta'eef kanaaf kan isaa taasifachuudhaaf kaayyoo isaa tokkoffaa taasisee namoota fedhii keessa isaanii jiru kakaasee dammaqsee sagaagalummaadhaaf akka isaan saaxilaman taasisa. Inni lammaffaan immoo sababa gochaa kanaatiin walitti bu'anii akka isaan wal ajjeesaniif akka gaa'elli isaanii diigamuuf akka daa'imni isaanii bittinnaaniif jireenyi isaanii akka adda cituufidha. Kan kana godhuuf. Kana jechuun jireenya naannoo jireenya sagaagalummaatti rakkoon akkamii akka jiru ni beektu. Dubartiin takka ni sagaagalti jechuun dhiira lamaaf sadiin walitti waan dhuftuuf namoonni karaa ishee walitti dhufan akka isaan wal ajjeesan dhiibbaa akka isaan walirra geessisan taasisa. Kana gidduutti dhiiga dhangalaasa lubbuun namaa akka darbu taasisa. Lubbuu waan argate sana immoo gara isii walitti geeffata jechuudha. Gama biraatiin immoo tokkotti fedhii baay'isee tokkotti fedhii hir'isuudhaan amanamummaan akka dhabamu taasisee jireenya gaa'elaa isaanii akka isaan jalaatii diigamu taasisa. Keessattuu namoonni wal qunnamtii saalaaf akka malee akka isaan ariifatan kan godhu namoonni kun cubbuu sagaagalummaan akka isaan qabaman taasisuudhaan
yookiin immoo raawwachiisuudhaan baay'ee isaan rakkisaa jechuudha. Dhimma kana keessatti immoo seetanni dhimma foon isaanii osoo hin ta'in dhimma lubbuu isaanii fudhachuu waan ta'eef gama kanaan dararaa isaan irra gahuudhaan lubbuun isaanii gara si'oolitti akka hin buutu taasisa. Hojii foonii mul'ataadha. Isaanis salalamummaadha yookiin immoo sagaagalummaadha, xuraa'ummaa, jireenya gadhiisii, sagaagalummaa, machiidhaa erga jedhee booda wanta kana fakkaatus jedha. Akkuman ani kanaan dura isinitti himee ture warri wanta akkasii hojjetan mootummaa Waaqayyootti galuu akka hin dandeenye ammas isinitti nan hima jedha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hanga 21tti. Kanaaf hafuurri hamaan kun gochaa akka kana raawwachuun ishee namoonni mootummaa Waaqayyoo akka isaan hin dhaalleef karaa kanaan dursitee qabdee gara si'oolitti geessuudhaaf jechuudha. Kanaaf hafuurri kun miira namootaa akka malee kakaasuun gochaa sagaagalummaa akka raawwatan taasisee qaama fakkii Waaqayyootiin uumame yookiin immoo fakkeenya Waaqayyootiin uumame xuraa'ummaa akka inni raawwatu taasisee hubannoo dhabsiisee yeroo miirri isaa bifa kanaatiin ka'u Waaqayyoon akka inni dagatu akka inni irraanfatu taasisuudhaan si'oolitti ni fudhata jechuudha. Yeroo miirri akkanaan mudatu maal gochuu qabna jennee gara furmaataatti adeemna. Jireenya gaa'elaa keessattis haa ta'u, gaa'elaatiin alas haa ta'u, haalli akka kanaa gaafa nu mudatu maal gochuu qabna? Akkam goonee waan kanarraa bilisa bahuu qabna? Gaafii jedhuuf tokkoffaa hafuurri keessa kiyya teessee sagaagalummaaf na saaxiltu waan kana akka nan raawwadhu kan na gootu jireenya gaa'elaa kiyya gidduutti rakkoo kan fiddu akka jireenyi gaa'elaa kiyya miidhamuuf jireenya gaa'elaa kiyya keessatti waan hamaa kana kan facaastu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin maqaa dubaroo maarameetiin maqaa waaqa abbaatiin maqaa waaqa ilmaa maqaa waaqa hafuura qulqulluu maqaa sillaaseetiin humni kee dadhabaa haa ta'u maqaa Waaqayyootiin jireenya kiyya keessaa hidhamiitii si'oolitti gali jennee hidhuu qabna. Hafuurri naxilaa gochaan isaan raawwatan kana waan ta'eef maqaa Waaqayyootiin qaama kiyya keessa hin taa'inaa. Qaama kiyya keessa taa'uudhaan kan na waraantan sammuu kiyya kana dhochitan akkan sagaagalummaaf saaxilamu kan na gootan fedhii saalqunnamtii irratti na dadhabsiisuun haadha manaa kiyyaaf akka hin amanamne abbaa manaa kiyyaaf akka hin amanamne amantummaa jireenya gaa'elaa kiyya dhabamsiisuudhaaf kan dhuftanii jireenya kiyya keessa seentan anarras kan jirtan abbaa manaa kiyyarras kan jirtan jettanii kadhattan warri haadha manaa taatan. Warra abbaa manaa immoo anarras kan jirtan haadha manaa kiyyarras jireenya gaa'elaa kiyya keessa kan jirtan maqaa sillaaseetiin hidhamaatii si'oolitti galaa. Gochaa badii keessan guyyaa har'arraa jalqabdanii akka dhaabdan maqaa Waaqayyoo uumaa samii fi lafaa kan ta'e maqaa Yesuus Kiristoositiin sin abboomeera jettanii hafuura hamaa kana bifa kanaatiin abboomuudhaan kadhannaadhaan sagadaan tsoomiidhaan ofirraa dhaabuun nurra jiraata isinirra jiraata jechuudha. Maaliif yoo jettan yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa inni isin dhiisee baqatanuun jedha. Macaafa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7. Gaafa nuti isaan morminu maqaa Waaqatiin narraa hidhame gaafa jennu mormii guddaadha. Tsoomiidhaan tsoomnee sagadaan sagannee gaafa moqotaraa fayyadamuudhaan garafnee Waaqni si haa hidhu humni kee dadhabaa haa ta'u narratti haangoo hin qabdu hidhame gaafa jennuun hafuurri hamaan kun nu hidhama humni isaanii dadhaba nuti immoo maal arganna bilisummaa arganna jechuudha. Dabalataan immoo gochoonni kanaan dura namoota hedduu waliin walqunnamtii yookiin walitti dhufeenya raawwachuun akka jagnummaatti ilaalamaa ture. Sagaagalummaa aadaa kan godhanne amma garuu sun cubbuu ta'uu isaa baruu nurra jiraata. Namoonni baay'een dhiironni dubartoota baay'ee wajjin walitti dhufeenya uumuun dubartii baay'ee jaalachuun jagnummaa
gootummaa ta'e kan itti mul'atu hedduu isaaniitu. Dubartoonni baay'eenis dhiirota lakkaa'uun dhiirota wajjin walitti dhufeenya hedduu uumuun akka jagnummaatti kan isaanitti ilaalamu lakkaawatan hedduu isaanii jira. Kun immoo hafuurota hamoon gama kanaan seenan gochaa badii kana nama raawwachiisanii dhukkuba irraa fayyuu hin dandeenyeen akka isaan qabaman taasisa. Keessumattuu namoonni hafuura sagaagalummaatiin gaafa qabaman dhukkuboota daddarboo kan akka coqxoffanxoo dabalataan immoo dhukkuba HIV AIDStiin akka isaan saaxilaman jireenyi hawaasummaa keessaati akka isaan bahan sammuun isaanii boqonnaa akka hin arganne ibidda sanaan akka isaan gubatan isaan waan saaxiluuf jireenya akkasii keessaa bahuun nurra jiraata. Namootiin wanta akkasii keessa jirtan keessa turtanis cubbuun akka kanaa du'a bara baraatiif kan nama saaxilu waan ta'eef lubbuu namaa kan miidhu waan ta'eef gara si'oolitti kan nama geessu waan ta'eef yeroon fayyinaa har'adha innis ammadha akkuma jedhu amma gaabbii galuudhaan yeroo osoo ittiin kennin guyyaa osoo ittiin kennin gara waaqayyootti deebi'uudhaan uumaa keenyatti araaramuudhaan dhiifama waaqayyoo gaafachuudhaan fooniif dhiiga waaqayyoo fudhannee cubbuun keenya akka nurraa dhiqamu taasisuudhaan yaadaaf qalbii keenya guutuudhaan gara waaqayyootti deebi'uutu nurra jiraata malee dararama hafuura hamaa kanaatiin qabamanii namoonni bifa kanaan jiraatan biyya lafaa irrattis dararamaa booddees immoo si'oolii keessatti dararama foonii fi lubbuutiin jireenyi isaanii kan darbu kan raawwatu waan ta'uuf kanaaf cubbuu akka kanaa keessaa bahuudhaan bilisummaa dhugaa waaqayyoo irraa argachuudhaaf lapheedhaan gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Kanaaf egaa hiriyoota keessan biraatiin sheer gochuun qaqqabsiisaa namoonni haala kanaan rakkattan halkan abjuudhaaniin kan nama fakkaate isinitti dhufu kan isin doorsisu sireerraatii kan gad isin gottotee lafatti gad isin buusu ilaala kun hafuuraan ixilaa ta'uusaa beekuuf isinirra jiraata. Dabalataan immoo kan isinirra ciisee akka isin hin dubbanne afaan keessan kan qabu gurra keessan kan qabu ija keessan kan qabu gaafa isin kadhannaadhaaf kaatan kadhannaa dubbisuu dandeessanii akka isin kadhannaa hin dubbifne ijji keessan akka birir jedhu kan godhu kitaabni kadhannaa isin qabattanii dhaabbattan qubee takkittiin lama akka isinitti fakkaatu kan godhu namoota wajjin walii galtee akka hin uummanne kan isin taasisu namoota gaa'elaaf isin filattan guyyaa lama sadi erga jaalalaa wajjin jiraattanii booddee kan isin jibbisiisu silkii akka irratti cufattanii biraa deemtan osoo homaa isin hin godhin kan irraa adda baatan haala kana keessa keessan taa'ee kan raawwatu hafuura kana yeroodhaan booda immoo maal la godhe maal irratti raawwate maal la balleessee jettanii akka namni sun badii hin qabne isinitti beeksisee deebitanii waa'ee nama sanaaf kophaa keessan teessanii akka isin boossan kanaan booda jireenyi iyyuu nan barbaachisu namni iyyuu nan barbaachisu jettanii namoota hedduu lakkooftanii jireenyi gaa'elaa keessa isin milkaa'uu dadhabee kanaan booda jireenya iyyuu hin barbaadu gadaamatti hin galee jiraadha jettanii waa'ee jireenya gadaamaa akka isin iyyaafattan kan godhu hafuura kanadha jechuudha. Achi keessa isin jiraachisuudhaaf miti. Abdii isin guutachiisuu isaati malee jechuudha. Kanaaf hafuurri ixilaa keessumatti jireenya gaa'elaati. Jireenya gaa'elaatiin alatti dhiibbaa guddaadha kan inni uumu. Halkan gaafa isin raftan kan barri isin irratti rukutu gaafa isin kaatanii barri banuu dhaxxanoomtuu kan hin jirre kan dhabamu bifa kanaatiin jechuudha jiruuf jireenya keessan kan jeequ hafuura ixilaa jechuudha. Kanaafuu hafuura kanarraati bilisa bahuudhaaf furmaanni isaa kadhannaadha. Kadhannaan kadhatamoo maal jennee kadhanna kan jedhu wantoota amma caqasneen alattis hafuura kana mo'achuudhaaf addatti wanti kadhatamuu qabu ni jira waan ta'eef isa immoo yeroo biraa cuunfaa irratti gaafa gochoota hafuuraan ixilaa jedhu gaafa barannee xumurreen booda dhumarratti kan isiniif dabarsu waan ta'eef hanga xumuraatti hordofuudhaan lubbuu keessan gochaa hafuuraamaa kanarraati akka baraartan ergaa keessanii dabarsaa yeroo itti aanu immoo amaloota nama hafuura ixilaatiin qabamee irraa mul'atan fakkeenyaaf namni tokko hafuura xilaadhaan yoo qabame amala akkamii qaba maaltu irraa mul'ata dubbiinsaa deemsisaa hojiinsaa maal fakkaata nama hafuura xilaadhaan qabame amala inni agarsiisu irraa kaanee namni kun hafuura ixilaa qaba namni kun hafuura budaa qaba namni kun hafuura matatii qaba jennee addaan baasuudhaaf amaloota irratti hundoofnee addaan baafna waan ta'eef
jalqabarratti nama afuuraan xilaadhaan qabame amala akkamii agarsiisa kan jedhu waliin ilaalla. Hundumtu keessan barnoota kana walitti fufiinsa waan jiruuf walitti fufiinsaan akka hordoftanii barattanii gochaa badaa kanarraa bilisa baatan Waaqayyo isin haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር